Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Tole egaa hordoftootaa fi daawwattoota chaanaalii yuutuubii kanneen maatii chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal taatan har'aan tanaas kan hin qabadhee isiniif dhiyaadhee deebii qormaata biyyoolessaatiif kan isin qopheessu qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaati. Kana jechuunis gaafiiwwan kanneen yeroo dabre isiniif gadhiise mee akkamitti akka dalagamuu fi deebii isaa isinitti agarsiisu. Gaafiiwwan armaan gadiitiif deebii sirrii ta'e filadhuu ja'a. Gaafii tokkoffaan xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii fi xaa iskuweerii wal qixa raadikaala xaa wal qixa xaa yoo ta'e kanneen armaan gadii keessaa gatii xaa ta'uu kan danda'u kami ja'a. Kana jechuun xaa iskuweerii yoo ta'es xaan kun iskuweer ruutii yoo ta'es xaan iskuweerii yoo ta'ee fi iskuweer ruutii yoo ta'es xaa ta'a, garaagarummaa hin qabu jechuudha. Kami as keessaa yoo fudhanne arra ka jiru yoo fudhanne fakkeenyaaf 2 iskuweerii yoo goone 4 ta'a. 2 iskuweer ruutii yoo goone garuu raadikaala jalaa hin ba'u, tuqaa qaba. Inni biraa baarra ka jiru yoo fudhanne 0 iskuweerii yoo goone 0 ta'a, hin jijjiiramu. Akkasuma 0 iskuweer ruutii yoo goone illee 0 taati. Kana jechuun bakka xaa bu'uu ni danda'a jechuudha. Caarra ka jiru yoo fudhanne caarra jiru yoo fudhanne negatiiva takka iskuweer yoo goone poozitiiva takka ta'a. Negatiiva takka iskuweer ruut yoo goone garuu iskuweer ruut yoo goone poozitiiva ta'ee nuuf hin ba'u, kunis ta'uu hin danda'u. Isa biraa 3 yoo fudhanne iskuweer goone 9 ta'a. 3 kana immoo deebinee iskuweer ruut yoo goone deebi'ee 3 nuu kennuu hin danda'u. Kanaafuu deebiin baarra isarra jiru ta'a jechuudha. Isa baarra jiru ta'a deebiin. Inni lammaffaa xaan wal qixa ni ta'a. Xaan wal qixa ni ta'a. 4 jala 9. Xaa kana immoo kiyuubii yoo goone jechuun 4 kiyuubii jala 9 kiyuubii 9 kiyuubii 4 kiyuubii yoo goone si'a 3 mataa isaatii yoo baay'ifne jechuudha. Tole egaa 4 mataa isaatiin si'a 3 yoo baay'ifnu akkasuma 9 si'a 3 mataa isaatiin yoo baay'ifnu kan nuti argannu 64 jala 729 ta'a jechuudha. Kanaaf deebiinsaa caarra kan jiru ta'a. Isa caarra jiru ta'a. Inni itti aanu gaaffii sadaffaadha. Gaaffii sadaffaadhaaf tole gaaffii sadaffaanis akkana ja'a. Xaa ida'uu yaan baay'isuu akkasumas 2 xaa hir'isuu yaa kan jiru kana. Isa kanaas amma yeroo waliif baay'ifnu si'a takka isa kana asiin baay'ifna. Si'a takka isuma kana malee kanaan baay'ifna. Si'a takka immoo kana yaa kanaan baay'ifna. Si'a takka yaa kanaan kan baay'atu ta'a. Yeroo jalqabaa xaa baay'isuu 2 xaa jechuun 2 xaa iskuweerii ta'a. Ammallee deebinee xaa baay'isuu yaa jechuun xaa yaa ta'a. Yaa baay'isuu 2 xaa jechuun ida'uu 2 xaa yaa ta'a. Hir'isuu yaa iskuweerii jennaan jechuudha. Inni kun asii negatiiva qaba waan ta'eef xaa yaan negatiiva qaba waan ta'eef asii immoo 2 xaa yaa waan ta'eef asitti inni negatiiva qabu kun kanarraa tokko hir'isee inni kun asitti xaa yaa qofaatu nu hafa. Hir'isuu yaa iskuweeriin akkuma jirutti asiinillee ida'uu 2 xaa iskuweeriin akkuma jiru ta'a. Kanaaf gaama deebiin kun kamirra jira yoo jenne 2
xaa iskeerii ida'uu xaa yaa hir'isuu yaa iskeerii kan jiru baarra jira jechuudha. Baarra jira waan ta'eef deebiin baa ta'a. Gaaffii sadaffaadhaaf deebiin baa ta'a. Inni itti aanu gaaffii afuraffaa bira yoo dhufnu gaaffii afuraffaanis akka kana afur xaa iskeerii hir'isuu 16 xaa jala 2 xaa hir'isuu 8ti. Inni kunis kamii wajjin wal qixa ta'a yoo salphatu ni salphata. As keessatti afur yoo as baafne afur xaa jennee asitti kan nu hafu xaa keessa nu hafa. Asitti illee afurtu keessa nu hafa. Maaliif afur xaa baay'isuu afur jechuun 16 xaa ta'a waan ta'eef. Akkasuma jala kanattis yoo lama irraa baafne xaa hir'isuu afurii yoo jenne asii jarri wal fakkaatu kun waliif hiramaa takka ta'a. Kanaaf asitti ammallee afur xaa jala lama jechuun 2 xaa ta'a. Baay'isuu takkaa jechuun 2 xaa qofa ta'a jechuudha. Egaa 2 xaa kan jiru aarra jira jechuudha. Kanaaf deebiin aa ta'a. Inni itti aanu gaaffii shanaffaadha. Hirmaataa walii guddicha yookiin hawaagaa. Hirmaataa walii guddicha yookiin hawaagaa shanxaa fi 15 yaati. Egaa as keessatti shanxaadhaa fi 15 hawaagaan isaanii yookiin hirmaataa walii isaanii guddichi kan shanxaa fi 15 yaadha. Isaan lachuutu wal faana kan hiramuufii danda'an guddaan 5 jechuudha. Kanaaf 5 inni jiru as keessatti hin barreeffamne. Kanaaf biratti yoo as keessatti dogongora kan qubeen biratti dabalame malee caarra isa jiru kana ta'a 5 qofa ta'a jechuudha. 5 qofa ta'a hawaagaan isaanii yookiin hirmaataa walii isaanii guddichi kan shanxaa fi 15 yaadha. Isatti aanu irratti gaaffii jahaffaa bira yoo dhufne gara gaaffii jahaffaatti ida'amni intijeroota walitti aanan 399 yoo ta'e lakkoofsa kanneen keessaa inni xiqqaan meeqa ta'a jedha. Tole as keessattis intijeroota walitti aanan 3 kan gaafatamne intijerii jalqabaa san hin beeknu waan ta'eef xaadha yoo jenne inni itti aanu immoo akkasuma xaa ida'uu takkaati. Inni sadaffaa irra jiru immoo xaa ida'uu 2ti yoo jenne isaan kun ida'amni isaanii wal qixa 99 ta'a. Tole asii xaa ida'uu yoo jenne 3 xaa ta'a. Ida'uu asii takka ida'uu 2 3 ta'a wal qixa 99 ta'a. Egaa hir'isuu 3 asitti illee hir'isuu 3 yoo jenne 3 xaan wal qixa ni ta'a. 99 hir'isuu 3 96 ta'a. 96 ta'a. Jala 3 yoo jenne xaan keenya meeqa ta'a? 32 ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsi inni xiqqaan meeqa isa jeef lakkoofsi inni xiqqaan 32. Kanaaf filannoon asirrattis filannoo daarra isa jiru ta'a. Filannoo daarra isa jiru. Gaaffiin itti aanu gaaffii 8ffaadha. Ida'amni lakkoofsota maangoo kanneen walitti aanan 220 yoo ta'e lakkoofsonni kun kamii fi kamii jedha. Egaa lakkoofsota maangoo gaafa jedhu maangoo inni jalqabaa yoo fakkeenyaaf maangoo isa jalqabaatiin xaa ida'uu maangoo isa jalqabaa sana xaadha yoo jenne isatti aanee dhufuuf ammoo xaa sana ida'uu 2ti yoo jenne
xaa'ida'uu lama osoo hin taane maangoo inni jalqabaa meeqarraa ka'aa jenni lakkoofsinni maangoo takkarraa ka'aa sadiirraa ka'aa akkasuma takka sadii shan torba jennee itti kan fufu jechuudha lakkoofsota maangoo kanneen jennu. Egaa lakkoofsa maangoo jechuun kan lamaaf haftee malee hin hiramne jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa takka yoo jenne isatti aanee dhufuuf gaamma dirqama lama irratti ida'uu qabna jechuudha. Kanaaf xaa isa jalqabaati yoo jenne isatti aanee dhufuuf ammoo lama xaa ida'uu lamaa jennaa jechuudha. Kanaaf gaamma asirratti walqixa meeqaa ta'uu qaba lakkoofsonni kun walqixa 20 jennaan. Walqixa 20 eega ta'e asii xaa ida'uu xaa jechuun lama xaa ta'a ida'uu lama walqixa 20tii gamalachuurraa lama irrifnaa asirraas lama irrifnaa. Kanaaf lama xaan walqixa ni ta'a 18 jala lama xaan keenya walqixa ni ta'a 9 ta'a jechuudha. Intijarii inni jalqabaa meeqa ta'a 9 jechuudha. Intijarii maangoo 9 inni itti aanu intijariin itti aanu yoo lama irratti idaane meeqa ta'a 9 irratti lama idaane 10 takka ta'a. Isaan lameen yoo wal idaane meeqa ta'a 20 ta'a jechuudha. Kanaaf intijaroonni lamaan kun kamii fi kamii isa jedhuuf 9 fi 10 takka. 9 fi 10 takkaas maalirra jira filannoo aarra isa jiru ta'a. Inni itti aanu gaaffii 8ffaadha. Lakkoofsota armaan gadii keessaa kamtu hunda irra guddaadha ja'a. Tole egaa lakkoofsota kanneen keessaa kamtu hunda irra guddaadha yeroo jedhu akkaataa isaan jiran kanatti yoo gara hiruutti deebifne desimaalitti deebifne adda baasuu dandeenya. Fakkeenyaaf isa aarra jiru yoo fudhanne 7 hiruu 9ti. 7 hiruu 9 hin ga'u waan ta'eef 70 goona. Tole 70 gaafa 9f hirru meeqa gahaa yoo jenne torba gahaa. Torba baay'isuu 9tis 63 ammallee 70 irraa 63 gaafa fuunu 7tu hafa 70 ta'a. Amma kanaaf duwwaa tuqaa 7 ta'a jechuudha inni aarra inni jiru. Akkasuma baarra inni jiru 2 hiruu 9ti. Egaa as keessatti karaa gabaabaa nuti ittiin argachuu dandeenyu fakkeenyaaf isaan kun hundinuu 9f hiramaa jiran. Waamsaan isaanii 9 kunis 9 hundisaatu 9 waan ta'eef inni waamamaa irra guddaa qabuutu irra guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf inni aarra jiru 7 inni baarra jiru 2 inni caarra jiru takka inni daarra jiru 5. Kanaaf inni hundarra guddaa ta'e kami isa waamamaa irra guddaa qabu jechuudha. Tole gara gaaffii 9ffaa bira yoo dhufnu gaaffii 9ffaanis akkana mul'atu kana. Negatiiva 5 jala 7 ida'uu hammattuu keessatti negatiiva 3 jala 4 ida'uu takka jala 4ti. Dura irratti kanaas isa hammattuu keessaa kana yoo dalayne kanaaf negatiiva 3 asittis waamsaan isaa wal fakkaataa 4 waan ta'eef waamsaa tokkuma fudhanne negatiiva 3 ida'uu takka jala 4 jenna. Kana jechuun namni tokko qarshii 3 sirraa qaba takka yoo kenniteef 2 sirratti hafa. Asiin kan jiru 5 jala 7 ida'uu negatiiva 2 jala 4 jenna jechuudha. Negatiiva 2 jala 4 jenna. Kanaaf qaama asitti negatiivaa fi poozitiivni yeroo walitti aanee dhufu negatiiva wal godha. Negatiiva 5 akkuma jirutti kun asiin 5 jala 7 hir'isuu 2 jala 4 jennaani 2 jala 4ti. Amma asitti hir'isuu ta'ee jira. Kana booddee firaashinii kana qofa dalaguudha. 5 baay'isuu 4 20 negatiiva 20 hir'isuu jenna. 7 baay'isuu 2
14 jalatti ammallee 7 baay'isuu 4 28 ta'a. Kanaaf amma asitti 20 negatiivaa fi negatiivni 14 yoo walitti ida'ame akkana jechuun walitti ida'amaa jira malee walirraa hirrifamaa hin jiru. 34 negatiiva ta'a. 34 negatiiva jala 28 ta'a. Kanaafis 34 negatiiva jala 28 filannoo baarra jira jechuudha. Inni itti aanu gaaffii kurnaffaadha. Gaaffii kurnaffaanis akkana jira. Obbo Obsaan boolla bishaanii kan boca kiyuubii armaan gadi qabu jira. Asirratti fakkii hin agarsiifne ture. Boca kiyuubii qabaa jechuun walumaa galattu yoo fakkii kaa'uu baates ni hubanna kana. Egaa kiyuubii qabaatee kiyuubii jechuun roonni isaa hundinuu wal qixxee kan ta'e jechuudha. Prizimii roonni isaa hundinuu wal qixxee ta'e. Roonni isaa hundinuu wal qixxee kan ta'e. Roonni isaa hundinuu kan wal qixxee ta'e. Kana akka kana haa jennu. Kun kiyuubiidha yoo jenne roonni isaa kun hundinuu wal qixxee jechuun asiinis 5 kunis 5 hundi isaatu 5 jechuudha. Kana dhaabbannee gaaffii nuti gaafatamne maali? Tole dalgeen kiyuubii kanaa 5 meetira yoo ta'e qabeen isaa meeqa ta'a kan jiru. Tole yookiin asirratti qabee fi bal'ina kan gaafatame akka gaaffii kanarraa fudhatametti illee qabeetu kan gaafatame garuu bal'ina itti dabaleetiin jira. Tole bal'inaa wajjin gaafatti daballee daleenu eega kiyuubii ta'e jalqaba irratti kan nuti barbaannu bal'ina dirra cinaachaati. Bal'inni dirra cinaachaa prizimii tokkos prizimii kiyuubiidha. Naannawaa baay'isuu hojjaati. Naannawaan saammaroonni hundinuu wal qixxee waan ta'eef 5 baay'isuu 4 jechuun 20 ta'a. 20 baay'isuu hojjaan isaatis 5 waan ta'eef 20 baay'isuu 5 jechuun 100 ta'a. 100 meetir iskuweerii ta'a jechuudha bal'inni dirra cinaachaa. Akkasuma gaa bal'inni dirra waliigalaa yoo ta'e immoo tootaal sarfees eeriyaa jechuudha. Inninis maali? Bal'ina dirra cinaachaa ida'u bal'ina hundee lamaaniiti. Bal'ina hundee lamaaniiti. Tole bal'inni dirra cinaachaa dhibbaatu nuuf kenname. Dhibba harkanni daleeneeti. Dhibba meetir iskuweeriidha. Ida'uu jennaan bal'inni hundee lamaanii gaafa jennu immoo bal'inni hundee tokko iskuweeriidha waan ta'eef bal'inni iskuweeriidha 5 baay'isuu 5 yoo jenne 25 eega jennee booddee hundee lama waan ta'eef 25 baay'isuu 2 jenna. Kanaafis 50 meetir iskuweerii ta'a jechuudha hundeen lamaan. Kanaaf gaama asirraa bal'inni dirra waliigalaa meeqa ta'a? 150 meetir iskuweerii ta'a jechuudha. Eega kana jenne qabeedha kan gaafatame ammallee. Qabeen immoo akkamitti barbaadamaa yoo jenne bal'ina hundee san baay'isuu hojjaati. Tole egaa bal'inni hundee meeqa jennee bal'inuma hundee tokkoo fudhanna ogguu kana. Bal'inni hundee tokkoo 5 baay'isuu 5ti. Iskuweeriidha hundeen kun waan ta'eef 25 ta'a. Akkasuma hojjaan 5 waan ta'eef 25 baay'isuu 5 meeqa ta'a? 125 ta'a jechuudha. 125 meetir kiyuubii ta'a jechuudha qabeen. Kanaaf qabeedhaa fi bal'ina dirra waliigalaa bakka takkatti yoo nu gaafate 150 fi 125 ta'a jechuudha. Bal'ina dirra waliigalaatii fi qabee yoo bakka takkaatti nu gaafate jechuudha. Kanaaf asirratti illee deebiin kennamee jiru 125 fi 150 jechuudha. Kun akka kana inni gaaffiin
an isiniif qabadhee dhiyaadhee fi deebiin isaatis kana. Kun gaaffiiwwan qormaata biyyoolessaa kanaan dura qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaa waggaa dabree fi waggaa sanaan duraa fa'aa qoraman keessaa kan fudhatame. Gaaffii kana sirriitti ilaaltanii xiyyeeffannaatti kennitanii kan hojjettan yoo ta'e qormaata keessaniif milkaa'aa ta'uu ni dandeessanii. Har'aaf asuma irratti kan dhaabnu ta'a.